السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هردفتوني ماتي عبد الرحيم ميديا. الراس برنو حالان برباجسا تكسني كبرني دفني جرا. برنون خين شق الراس مال جدما. أكمت لوجو متا خينيا وخانيس كم بروفايل خينيا رخينيا وخان لوجو كامباني خينيا وخان لوجو غري توكو أكمت هجتني دا. أكمل لوجو توكو هجنا. استيبي نندي مناجلة ديمتو. jalqaba aappii tokko jira isa filanna. Pixlab jennaan. Aappii maqaa isaati Google Play Store yoo seente itti barreessite haala kanaan si fida. Maqaan isaa maali? Pixlab jennaan. Pixlabiin kun kamii jettee yoo na gaafattees aappiin Pixlab jennuun kun kunooti. Isa amma asitti agartuu kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Pixlab jennaan. Isa kana filannee akkamiin loogoo mataa keenyaa hojjetachuu dandeenya. Isteepiin handee muna jala deemti duuba. Jalqabatti aappii kana irratti ni buuta. Haala amma inni sii dhufe kanaan irratti ookee jetta. Ammallee ni dhufta ookee jetta. Haala kanaan iddoo gadii kana irratti ni tuyita jechuudha. Iddoo kam? Iddoo nama sitti agarsiisuu kana jechuudha. Iddoo kana jechuudha. Asirratti tuyita. Haala kanaan bakki duwwaan asii dhufu. Isteeppii kana sii dhufe haala kanaan iddoo gubbaa mataa gubbaa kana jechuudha. Iddoo mataa gubbaa sanni tuyita. Haalaan amma asitti isteeppumaan asitti agarsiisuu kana deemta. Isa kanarraa kaasuudhaaf isteeppii kanarra ni dhufta. Ittiin tuyita gad deemta. Ookee jettaani haala kanaan ni filatta. Iddoon duwwaan keessi hafee jira jechuudha. Amma loogoo mataa keenyaa of danda'e tolfachuuf yaanaa jechuudha amma. Amma haala kamiin loogoo teenya hojjetanna. Wanni nuti barbaannu jechuudha. Loogoo mataa keenyaa takka hojjetachuudha. Haalaan amma sitti agarsiisa kana kootu. As gubbaa tana ni dhufta. Gubbaa tanarra jechuudha. Mallattoo pilaasii kanarra ni dhufta. Asirra ni buuta. Sheeppii filatta. Haala amma asitti dhufe kanaan jechuudha. Sheeppii kee filatte. Istaayila kanaan jechuudha. Gabbuutaa jechuun amma dhuftee eessa dhufta? Isteeppumaan hin deemnu jala deemu. Yeroo muraasa keessatti hojjennee si garsaa. Mallattoo as gadii kana jechuudha laal iddoo kana bakka kana ni tuyna. Bakka kana eega tuyna booda sheeppii kana filanna. Sheeppii 0 kana ni filanna. Haala kanaan filannee jirra. Amma eega haala kanaan filanne akkam goona ammaa seessa deebina achumatti deebina kalara filannaa jechuudha ammallee kalara ni filanna bakkuma reefuu deebineeti oloofna akkanatti jala kana laaligaa sirri jala kana walaali jala kana hogga dhufte kalara kana ni tuyna. Kalara diimaa bu'aa magariisa yookaan kan isa kana hojii deemuu ni filanna jechuudha. Haala kanaan mee diimaa kana filannu ajjee diimaa kana filannee haala amma isin argaa jirtan kanaan strook bakki jettu gadii tana ni jirti sirriin laala. Hota stroke iddoon jennu kun ni jirti. Ammallee hot iddoo kana ni buuta. Obsiitii hajuu kana jechuudha.
0 goota haala ammaan si agarsiise kanaan jechuudha. Obsiitii kee eega 0 gootee booda gaduma deemta ammaas iddoo stroke jettu kana ni filatta. Kana 0 irraa akkam goota kottu mallattoo kana laal iddoo nan si garsiisu mallattoo nan si garsiisu qollaal mallattoo xiyyaa kana fayyadamii kottu gamadhuma gadii kana ni jirtimi stroke bakka jettu kana hara fuula duraatti pilaas gootaa jechuudha. Ammas na hordofi steepii kanaan pilaas hoggo goote sheeppiin kun sii dhufa amma sheeppiin kun sii dhufee jira garte haala amma agartu kanaan jechuudha sheeppiin keessiif dhufa. Amma dhuftaaf obsiitii reefu maal gooneen 0 gooneen deemi jalqabaa 0 goone kanattuma dhiifna rakkoon hin jiru kalarra isaa filatta amma kalarra diimuma irratti haa dhiifannu uumame kalarra diimaa irra dhiifannee miti haaya amma isuma kana akkana goona ammaas godhanna haala amma isin harkaa jirtan kanaan jechuudha. Amma eessatti dhufna iddoo 0 gamanaa kanatu hinaa jechuudha. Hoppiin bakka kana ni jirti mallattoo hoppiidha dhufee jira jala kanatti ilaali aappii amma hoppii jiru kana mee ilaali isaan ammasitti agarsiisu kana jechuudha. Hoppii kana ni filatta hayyee eega hoppii filattee hoppii goota isuma kanaa jechuudha asuma irratti xiqqeeffatta eega kana gootee fiddeeti maal goota raasaa galchita na hordofi gaaboo hunoo fiddeemma haala kanaan fiddee jirta amma xiqqoo jidduu kana hoppii goota ammaas hoppii goota fiddee gubbaa keessa gootee miti haalaan amma isinitti agarsiisu kanaan hordofi gaamma hordofi eefa akkana gootee booda irraa qabbel mallattoo pilaasii hoolii san ammaas itti deebita eeysa mallattoo pilaasii ka gubbaa kanarratti ni tuyta ammallee sheeppi hajuu kunni jira iddoo kana eeysa jira sheeppii bakka tana jiru kana jechuudha ni filatta ammallee sheeppii ni filatta haala kanaan isa kana iskrool goota gubbaarraa iskrool goota haala kanaan jechuudha haala kanaan akkana godhatta asiinis ichi goota haalumaan amma sitti agarsiisa kanaan iskroolii kee walitti siifatte jechuudha. Eessa dhufta amma kunoo gidduu kana dhufta laal riidiyuus kajuu kana jechuudha. Mallattoo riidiyuusiin iddoon riidiyuusii kana jechuudha. Isa kana gama duraatti pilaas ichi oofta jechuudha. Gama fuula duraatti maal goota ni oofta. Akeeka dhugaa amma ooftee marraa xumuruuf deemta. Haalaan ammaa sitti agarsiisa kanaan jechuudha. Ni dhufta ammaas. Mallattoo raayitii iddoo kana jira. Bakka gamanaa kana jechuudha. Mallattoo raayitii ka gamanaa kana kan asitti agarsiisa kana jechuudha. Isa kanatti ni tuyita. Haala kanaan irraa fixxee jirta amma. Fixxee amma ammallee mallattoo pilaasii ka gubbaa hareefu san ni tuyita. Teekstii ni tuyita. Mallattoon qalamaa gubbaa kana ni jirti ammaas iddoo kana laal. Iddoo kana jechuudha ni tuyita. Eega san tuyitee booda mallattoo qalamaa tuyiteeti itti barreessite amma. Haaya anaa barreessu Abdurroo ji'a barreessu Abdurroomaan Abdii Tiyuubii haa juume fakkeenyaaf Abdii Tiyuubii Abdii Tiyuubii mallattoon pilaasii gubbaa kana ni jirti. Abdii Tiyuubii egaan jeen booda maaliin tuqaa isa kana ookee kananiin tuqaa
intu qadda haala amma isin naa agartan kanaan jechuudha niin fidadha jidduu kana niin galfadha anuma laalaagaa isin amma eegaan akkasii fidadhe booda amma yoon fedhes maaliin godha qubee sanarra tuqee qubee arma gatii kana jechuu kalara isaa jijjiiradha kalara qubichaa haya hamtu waliin deema filadhe eegaan akkasi filadhe booda foontii arma gatii kana laal mallattoo foontii AB foontii kajuusan foontii kiyyaniin filadha haala isin agartaniin abdii tiyuubii niin gurguddisa ookeetti niin ja'a amma sirree fadhee laal amma gartaa galchimma ammaas gubbaa sanii niin dabala barno qabiraa jechuudha baga gara weelkaamtuu jeetiin ammaas itti barreessa mallee mallattoo pilaasii ka gubbaa kanaa iddoo isa asii kana jechuudha niin filadha niin dhufa teekistii as jiru kana lachuu ammallee laal teekistii bakka san jiru jechuudha isa kana niin filadha teekistii kana niin filadha irrattiin tuqa ammallee mallattoo qalamaa san irrattiin tuqa eegaan irratti tuqee booda irraa hin buusa amma kanaas niin barreessa weelkaamtuu ookeen godhadha niin fida ammallee iddoo kana fidee miti laala siriin hordofa haala kanaan niin fidadha eegaan akkasi fidee booda dhuma kanarratti gadiin bu'a gamana iskrooliin godha amma sirriin hordofi gaalaa sin dabriin asirratti karv bakka hedduu kana jechuudha laal sirriin na laali iddoo karv hedduu kana jechuudha iddoo kana niin tuqa ammaas hoggaan isa kana tuqe akkana mallattoo beendingi jeenaaf beendingi zeeroo naan jaa haala kanaan yoon akkana godhe akkanattiin qaqqabaa jechuudha isa kana oliin deebisa xiqqoo akkasitti akkasiin godhadhaa jechuudha hordofi sirritti eegaan akkas godheen booda ammallee foontii kiyya dhufeetiin kareefuusan jechuudha foontii reefuu isin garseen jiraami eebii foontii kajuu kun iddoo kana ni jira laal iddoo amma isin argitan kana jechuudha isa irratti tuqadha ammallee eegaan isa irratti tuqadhe isaas niin guddifadha ookee kajalaa kanaan niin tuqa amma kalaraa akkasumarraa niin jijjiiradha eessa dhufe kalara jaalaal bakka kanatti paadingii kana bira niin tuqa amma iddoo sanitti diimaa cuquliisa keessaa hojii deemuu goon amma haala amma isin argaa jirtan kanaan kanaa hojii deemuu noo goone garte isa filanna amma kanaa sirraa xumurree jirra chaanaal kajoo qofaan noofe jala kanatti jechuudha kana booda ganaa waan itti dabalutti daballa ammallee mallattoo pilaasii ka gubbaa jiru ni filanna sheeppii ni filanna soorii sanii miti sheeppii maaltu nu filachiisee irraa finnee jirra waan ta'eef amma haala kanaan ni filanna mallattoo pilaasii ka gubbaa ni filanna teekistii ni filanna ammallee mallattoo qalamaa ka iddoo san jiru ni filanna irraa dhaamsina haareetti chaanaal jennee barreeffanna chaanaalii keenyaas finne ookee jenne finne ammaas isa asii galchina eega asii galchine booda foontii keenyatti filanna ammallee sirriin hordofi foontii keenya barreeffama qubee gurguddoodhaan ni filanna eega filanne booda akkasitti ookee jenna ammallee kalara keenya ni filanna unoo iddoo kanatti akka feene filachuu dandeenya reefuu san goone amma diimaa goonume diimaan amma asirratti hin barraa'uuni gurraachuma isteeppii hojii walitti hin deemne amma mee adii yoo filannu adii haa filannumma adii haa filannu
daalacha moo adii filanna? Adii haa filannu. Haa amma adii filanne. Egaa adii akkana filanne booda asuma deemna scroll goona. Gamana eega scroll goonee booda maaltu hina? Karvii bakka jiru jira ammallee. Karvii kana reefu fuula dura pilaas gooneemi. Amma maayinas goona gama duubaa irratti. Hordofi gaa. Huunoo. Jara keenya loogoo ajaa'ibaa hojjenne hoggaa isin yeroo qabdanii gizee yeroo teessanii fayyadamtanii haala salphaadhaan loogoo ajaa'ibaa tan piroofaayila dhaabbata keessaniitiif taatu yookaanis kaampaanii mataa keessaniitiif hundeessan hojjechuu dandeessan haalaan amma isinitti agarsiisa kanaan jechuu daqiiqaa muraasa keessatti an amma isin agarsiisumaaf jeetiin isteeppii akka isinitti hin jarjarreef isteeppii kana deemaa jira haalaan amma isin agarsiisaa jiru kanaan godhee kanaas eegaan akkana godhee booda raayitiin godhaa jechuu maaltu naaf emma isii kanaas irraa xumureetiin jira ganaa mallattoo pilaa isanii irratti hin deebi'e ammallee sheeppi bakka itti turan niin dhufa gartanii iddoo kana niin dhufa mallattoo urjii naannoo kan laal asuma keessa gaa urjii ni gartan fuula kana irratti urjii bakka tana jiru tana jechuudha niin filadha amma haala kanaan hoggaan filadhe isii irraas baaseetiin iskroolii isiidha kirooppi godha eegaan kirooppi godhe booda xiqqeessee haala isin agartan kanaanii xiqqeessee kararra siitti jijjiiruu deema haaya haala amma isin argaa jirtan kanaan fidee eeysaan kaa as kaayamma gartanii amma dubbii ammaas mallattoo pilaasii irra niin dhaqa ammallee sheeppii niin filadha arma gadunoo mallattoo isin arkitan tana isii tana niin filadha sanduuqa kana keessa niin tuqa as keessaa mallattoo tuqaa gurraatti tana tuqeetumaan isuma reefuu san filadha ammallee achi baaseetumaan maal godha kiroop godhadha ammallee kiroop godhe eegaan kirooppi godhe iddoo kana fide booda kalara haa jijjiiru ammaas haayamee huunoo akka isin agartan kanatti gaan jarjaraaniin godhe jarana haalamma isin agartan kanaa loogoo ajaa'ibaa hojjedheetiin jira loogoo dhaabbata kiyyaaf taatu wanta mataa kiyyaa hojjedheetiin jira isinis akka isiniif fakkaatetti loogoo akkanaa kana hojjedhaan isiniin jaa gizee biraa barnoota akkanaa kana babbareedaa qabannee isiniif dhiyaanna waan ta'eef barnoonni guyyuu kan isiniif tolu ta'e laayik sheer sabskiraayib koomaanti illee barreessaatii abdurriitich miidiyaa jajjabeessaan isiniin jaa akka barnoonni biraa isin dhaqqabuu fi hanga barnoota biraa qabannee walitti deebinutti nagaan nu jiraadhaan afeerraa keenya laayik sheer sabskiraayib godhuu hin dagatinaadha hanga walitti deebinutti nagaan nu turaan afeerraa keenya nagaan jiraadha.